ورحمة الله وبركاته. بسم الله مكا ربي تندفدا الحمد لله جلت سانغلشا حق انغبر مان كالين كتوكيتشا نبي محمد قبل نبي جتشا صلوات بوسا الله أكبر صلى الله عليه وسلم. وكما جرتني صلوا على النبي. Alif sahabota asumanitan sa momintota hunda ramata sangkadda kesumota kotis ni salahamadda. Assalamualaikum isinin jedera. Assalamualaikum isinin jedera. كان يا ما شاء الله. الله أكبر وعليكم السلام. نتلين الراجل النرى نتلين. الله أكبر. Akkam nagaa jirtu hundumti keessanii ustaazaa Famirrii barattoonni hundi baga guyyaa hadhaa nagaadhaan geessanii isin simachuudhaaf balbalarra jirra. Ooluma seenaa keessummoota keenya anaa dhufuu tahaa hundumti keessanii dhiiraa fi shamarrii adda adda bootaanii dhiiraa fi shamarrii adda adda bootaanii. Nyaataaf dhugaatiidha hundumtuu qophaa'e nyaata aadaa keessaa tokko hin daganne caccabsaa fi cukkoo marqaa dabalatee biddeenni. Allahu akbar caccabsaan illee manuma jira. Allahu akbar hayaat. Ammoo dhugaatiidha aannanii fi urgoo naa dubbadhaan jedha keessummoota kanko naa dubbadhaan jedha keessummoota kanko. Keessummoota kanko akkana barra. Yaa maasha Allah. Allahu akbar. Buna qalaadhasii aadaa biyya kankoo buna koo danfisee dhufee tanan buusa rasuula koo irratti salawaata buusa. Kan yaa masha Allah. Mee achan deebiyaa gara sahabaatti fakkeenyan fudhadhaa Umarii Faliyyi rasuula irraa baran akkaataa adeemsaa isaantu barsiise haqlaaqa waa hundaa. Rasuula jaallatu isaan duuka oolu waan isaan ajajan hundumaa hojjetu gorsa isaanillee qalbiidhaan fudhatu waa hundarra rabbi rasuula jaallatu kanumaan milkaa'an jarri waa hundaanuu kanumaan milkaa'an jarri waa hundaanuu. Jarri waa hundaanuu akkana yaa masha Allah. Nu maaliif jiraanna jireenyuma sobaa kan keessi kaafiraa. Allahu akbar hamileen juurri gubbaarra finaaga. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Barataa fakkaannee markaza irra teenya sagalee waraabnee miidiyaadhaan keenya fooloo guddisuudhaaf asiif achi fiigna mul'ina argachuu wayi takkaa teenya qabrii borii illee maaliif daganna miidiyaa irra teenye ustaazaa komanna. Ustaazaa qeeqamuu akkamiin callisaa ustaazota qaalii kan diinii gaaddisaa isinumaan boonna hin qabnu fakkeenya nu barsiisuuf jecha takkaa yoomteessanii diiniidhaaf dhaabbattu hamma dandeessanii. Diiniidhaaf dhaabbattu hamma dandeessani. Ustaaza Haafizi barsiisaa quraanaa isan na barsiise bara arfii hundaa yoo natti faates suuta na gargaaraa maa wallaalte jedhee takkaa yoom nattaaraa bu'aan bayii hedduu keessa waliin tarree isatu naaf ta'e wallaahi amilee isatu naaf ta'e wallaahi amilee. Masha Allah akkan yaa masha Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar warra Ustaaza Hafiz hedduu galatoomaa isintu naaf ta'e aliif obboleessaa siidaa dhaabbattanii onnee keenya keessaa siidaa dhaabbattanii onnee keenya keessaa. Onnee keenya keessaa akkana yaa masha Allah. Ani yeroon dubbadhu waa'ee ustaazaa koo isiniin daganne ustaazonni biraa isinan jaalladha akka lubbuu kiyyaa. Ustaazota jechuun ulamaadha bara jararraa baranna haqlaaqaan naamusa wallaalummaa keenya abshiruma jedhaa du'aayii nu godhu akka haadhaaf abbaa. Kanaafan jaalladhe hunda ustaazotaa yaa rabbi dabaliif ilmiidhaaf beekumsa yaa rabbi dabaliif ilmiidhaaf beekumsa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkana yaa masha Allah galatum. Ergan kana jedhe waa'ee ustaazaati achan dabarfadha gara quraanaatti quraan alkariimi jecha rabbii kooti kottaanii barannaa hundi obbolooti. Quraana barachuun waa hundaa furmaata kalaama qaalikaa mee maalumatu caala. Quraana jechuun ifa adduunii. Amilee. Kalaama rabbiiti jabaadhaa baradhaa walillee barsiisaa isan nu fayyada akiraaf duniyaa isan nu fayyada akiraaf duniyaa. Bagatti geessanii hundumti Allahu akbar.
Bagatti geessanii hundumti keessanii kunuun dhufeera baatiin ramadaanii kan keessa buufame quraan alkariimii kan itti buufame nabi Muhammadi salawaata buusaa sallallahu alayhi wasallam. Allahu akbar. kan keessa dambahe dhugaanii fi dharrii alhamdulillahi galata rahmaanii ji'a isa keessa buufame quraanni ji'a isa keessa hidhamu sheexaanni ji'a isa keessa cufame azaabni kana keessa baname jabaadhu jennanni magfiraa baay'isi quraanas qara'i ajrii ji'a kana argachuuf carraaqi ajrii ji'a kana argachuuf carraaqi Kana galatoom. Allahu akbar. Allahu akbar. guyyaa somaa oola halkan fuula rabbii salaataa dhaabbata kan wallale hunduu wal raarrata dhiifama jechuudhaan wal bira dhaabbata qaama qalbiidhumaan sooma fi sommata kanaan sawaabasaa rabbirra barbaada kanaan sawaabasaa rabbirra barbaada kana caalaan deemu asittan dhaabbadha obboleewwan kan koo isinan jaalladha du'aayii keessaniin na bira dhaabbadha kan na baruu fedhu hayyaat Allahu akbar. Allahu akbar. Akkana yaa masha. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyee galatoom ulfaadhu siin jennaa umurii dheeradhu rabbi si abarsiisu bakka gahi guddadhu.